Ashamaa qabanii jirtu nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota kiriikiitu nagaa keessanii jirtu annagaafatti galata waaqaa haa ta'u egaa nagaafatti aansuudhaan warri chaanaalii kiyyaaf sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii qotaatanii galatoomaa akkasumas immoo koomentii garagaraa Komentii irratti yaada garaagaraa naaf kennitaniitu viidiyoon qulqullinaan qabu sirriitti qulqulleessi akkasumas sagaleen illee dhaga'amu kan biraa immoo seera yuutuub illee guutii kan naannottan akkasumas gaaffiiwwan na gaafataniidhaa fi isa kana hundumaayyuu na sirreessa viidiyoos qulqulleessuu na yaala akkasumas sagalee illee dabaluudha. Kan biraa immoo gaaffii keessan isiniif deebisuu fi haala kanaatiin dhufeetiin jira. Turtiin keessan akka xumura viidiyoo kanaatti nawaliin haa ta'u jecha gaaffii tokkoffaan koomentii irratti kan argee dubbise maalidha? Talbaa yeroo kan fayyadamna erga rifeensa keenya miicee booda moo jalqaba irratti fayyadamna kan jedhu kan biraan immoo waa'ee talbaa ilaalchise talbaan akka qibaatiitti nu gargaara kan jedhu ture koomentii sun jechuudha. Kanaaf talbaa kan fayyadamnu jalqaba rifeensa keenya hin miiceen dura talbaa affeellee bishaan isaa keessaa salaallee bishaan sun erga qorree booda rifeensa keenyatti dibna jechuudha. Rifeensa nuti itti dibnu nama hundumaaf iyyuu talbaan hin gargaara. Rifeensa inni miidhu hin jiru. Rifeensi nu immoo uumamumaan jechuudha. Tokko rifeensa dheeraa qaba, tokko immoo gabaabaa qaba, tokko rifeensa lallaafaa qaba, tokko immoo rifeensi uumamumaan kan jajjabaatu filamuu kan didu baay'ee kan nama dadhabsiisu. Akkasuma immoo sababa itti rifeensi filamuu yookaan nama rakkisu miicamee akkasitti hafuu danda'an kun immoo sababa yeroo dhabuurraa haala tokko tokkootiin nu mudachuuti danda'a. Isa kanaaf talbaan baay'ee gargaara. Akkasumas immoo firiiziidhaaf talbaan baay'ee filatamaadha jechuudha. Beebii heerii asirratti illee akkas warra beebii heerii fayyadamtaniidhaa fi talbaa yoo fayyadamtani talbaan faayidaa malee miidhaa hin qabu. Beebii heerii fayyadamuudhaaf yookaan beebii heerii baasuudhaaf as gubbaarratti yookaan adda irratti warri jeelii fayyadamtan jirtu. Jeeliin adeemsa keessa ijoollee baay'ee jeelii warri fayyadaman argee waan hin beekuudhaaf anillee fayyadama hin beeku garuu nan arga. Beebii heeriidhaaf jecha ijoolleen jeelii fayyadaman jiru garuu inni kun immoo adeemsa keessa rifeensa keenya fuuldurarraati yookaan adda gubbaarraa caccabsa. Inni duraan xiqqaatee as gubbaarra jiru jalaan dhumaa duubaan immoo isa dheeraa gara duubaa jiru as gara fuulduraatti fidaa waan deemuudhaaf yeroo sana immoo caccabee as kan ga'u jira jechuudha. Kanaaf jeelii fayyadamuudha. Beebii heeriidhaaf illee warri gargaaramtan yookiin warri fayyadamuudhaaf barbaadan kana durallee fayyadamaa turtan talbaa osoo fayyadamtanii bishaan talbaa affeeltanii osoo fayyadamtanii beebii heeriidhaaf illee talbaan baay'ee faayidaa guddaa kan qabu jechuudha. Kanaaf warri waa'ee talbaa na gaafattan talbaa kan fayyadamtanii rifeensa keessan osoo miiceen dura fayyadamtanii yookaan dibattanii daqiiqaa 30 booda yoo miicanii baay'ee gaarii fi rifeensi keessan lallaafaa ta'a jechuudha. Daqiiqaa 30 ol yoo tursine maal ta'a kan jettan yoo taatanii 40 ta'a. Garuu dibanni rifeensatti dibatamu dibanni garaagaraa kan fuullaallee haa ta'u nuti qaama keenya irratti wanti dibannu hundumtuu daqiiqaa 30 keessatti miidhaas ta'e faayidaas ta'e geessisuuti kan danda'a. Kanaafuu daqiiqaa 30 yoo fayyadamtanii faayidaa qaba jechuudha. Sa'aatii 2 3 ofirra tursitanii talbaan waan inni isin godhu hin jiru yeroo dhabuu dandeessu. Yeroo mataa keessanitti dabdanii yeroo barbaadan yookiin daqiiqaa sanatti fayyadamtanii miicuu dhabuu dandeessu. Sababa yeroo irraan kan ta'e yoo tures rakkoo hin qabu. Kanaaf warri waa'ee talbaa na gaafattanii gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedhee yaada. Akkasuma warri isiniif hin galles immoo deebistanii na gaafachuu dandeessu. Anis immoo karaa danda'amiini isinii deebisuu na yaala hamma hin dandeenye jechuudha. Akkasuma gaaffii lammaffaanii qibaatii akkamii fayyadamta jettee na gaafattee jirtu obboleettiin tokko. Qibaatiin ani fayyadamu viidiyoo darbe irratti hojjedheera. Qibaatiin ani fayyadamu qibaatii baay'ee gatii gadi bu'aa yookiin rakasaa ta'e jechuudha. Rifeensa gaarii argachuuf yookiin immoo rifeensa isa qabdan bakka itti deebisuudhaaf haala tokko tokkoon kan isin jalaatii caccabee isa kana sirreessuu yookiin fooyyessuudhaaf gatii guddaa kan kaffaltan yookiin aarsaa kan itti kaffaltanii haga maallaqni keessanii isin jalaa miidhamutti kan geessan jiraachuu dandeessan. Egaa kanaaf ani qibaatiin ani fayyadamu qibaatii baay'ee gatii salphaa ta'e qibaatii kana jechuudha. Yeroo baay'ee deddeebisee video irratti
irratti hojjedheera jalqabaa viidiyoo jalqabaa haga xumuraatti hordofuutu isinirra jira. Yoo akkas gootan achi keessaatii argachuu dandeessu. Qibaatii kana namni hin beekne hin jiru. Vaaziliiniidha jechuudha. Vaaziliin ooyiliidha. Kunuunsa kana jechuudha yeroo baay'ee kana fayyadamu. Kanaafi akkasumas immoo kana vaaziliin isa kana jechuudha. Vaaziliin isa kanaafi kana lamaanidha kan fayyadamu. Viidiyoo baay'ee irratti deddeebisee hojjedheera jechuudha. Gatarii warri gaaffii kana na gaafattanii warra ganaa maatii naaf taatanii kun immoo warra addisii ta'uutii dandeessu. Kanaaf qibaatii namni fayyadamu qibaatii akkamii fayyadamtaa jettee obboleetti na gaafatteedhaaf deebiin kee kana fakkaata qibaatii namni fayyadamu kanadha jechuudha. Kanaaf vaaziliin noormaalii isa kana meeksii godheetiin fayyadama. Akkaataa akkamiin immoo fayyadamtaa isa jedhuu fi viidiyoo darbeerra jira. Yommus kan isiniif galle ta'e gara fuulduraatti wanti isiniif hin galle na gaafachuu dandeessu. Isiniif hojjechuu yookaan isinitti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Kana waggaa dheeraa waggaa 5 ol kana fayyadamee biyya Arabaa keessatti qibaatii nuti barbaannu baay'inaan waan nuuf hin argamne fi biyya keenya keessa qibaatii garaagaraatu jiru. Keessattuu nuti immoo Itoophiyaanonni jechuudha. Uumamumaan rifeensi keenya jajjabaata waan ta'eef rifeensa jajjabaataaf immoo qibaatiin akka kana bishaan hin fayyadu jechuudha. Inni kun hin fayyadu. Kanaaf dirqama qibaatiin dhoqqee yookaan ciqaasa jennu jiraachuu qaba jechuudha. Inni hin jiru taanaan inni kun rifeensa keenya baay'ee caccabsaa akka barbaannetti fayyadamuu yookiin nu gammachiisuu illee hin danda'u jechuudha. Kanaaf isa kana walitti miiksii gootanii yookaan walitti maktanii yoo fayyadamtan baay'ee ariifii fi filatamaadha. Yeroo baay'ee waggoota hedduuf isa kana fayyadamaa ture jechuudha. Kana lama akkasumas immoo kana yeroo dhiyoo isa kanallee viidiyoo irratti hojjedheen ture. Kanammoo torbee lamayyuu fin erga fayyadamuu jalqabeeti. Dhiyeenya kanan fayyadamuu jalqabe garuu baay'ee gaariidha. Maqaan isaa kokonaat ooyiliidha jechuudha. Kunoo kana kokonaat ooyiliidha. Isa kanallee suuqirraa baqqaalaarraa jama'iyyaa bakka garaagaraatti jira. Salphaamatti argachuu dandeessu birrii xiqqootiin jechuudha kan isin bittan. Vaaziliinii illee akkasuma vaaziliinii ooyilii kana hundumaa gatii xiqqootiin kan isin bittan. Garuu inni guddaan rifeensa keenya nuti kan nuti balleessinu yookaan rifeensi keenya kan nu jalaatii caccabu kan nu jalaatii buqqoo akkaataa qabannaa keenyaatti rifeensi tuttuqaa barbaada, harka barbaada, kunuunsa barbaada jechuudha. Kanaaf warri nuufita warri ariifattan bakka rifeensi kun hin ta'u kana booda hamma kukkututti warri geessan illee jirtu. Inni kun obsa barbaada. Baay'ee obsa barbaada. Yeroo filtan, yeroo miiccanii, yeroo hojjetatanii rifeensa keessan obsaan filuu, obsaan hojjechuu qabdu. Yeroo isaa eegdanii hamma danda'ame yoo kunuunsitanii iddootti isiniif deebi'uu danda'a. Akkasuma immoo biyya keessatti rifeensa bareedaa qabaattanii gaafa gara biyya Arabaa dhuftan immoo rifeensa keessatti hin jalaatiin kan barbaadu. Isa kanaaf abdii kan fudhatan ijoollee baay'een jirtu. Gosa kana hundumaa irra deebi'ee kan haasa'u natti ta'ee jira jechuudha. Viidiyoo darbe irratti hojjedheera. Kanaaf isinillee qibaatii fayyadamtan adda baatanii beekuu qabdu. Keessattuu orderii isin gootanii qibaatiiwwan garaagaraa baay'een jiru. Shaampuu qayyartanii tokko tokko uumaa faayidaa hin qabu. Manuma keessatti salphaamatti heer maaskillee hojjetachuu kanneen akka abukaadoo, muuzii, rees intinaa jechuudha. Alooveeraa jechuudha. Afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku. Warri beektan komentii irratti barreessaa fi anaafillee jechuudha. Afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku. Isa kana mana keessatti yoo hojjetattan homaa miidhaa tokko isinirraan hin gahu. Garuu kan alaatii bittan kan isin orderii gootan maallaqa keessanittis karaa garaagaraatiin miidhamuu dandeessu jechuudha. Maaliif keemikaala garaagaraatu itti baay'ata waan ta'eef yeroo kanatti immoo rifeensi keessan isin jalaa miidhamaa, isin jalaatii caccabaa, amaloota garaagaraa agarsiisaa dhufa jechuudha. Kanaaf mana keessatti hojjetachuu dandeessu. Qibaatii shuma kanaatiin shuma xiqqoo kanaatiin rifeensa akka malee bareedu isiniif ta'a. Kanaaf viidiyoo hordofaa sheer gochuun hiriyoota keessan biroo biraan gaa warra hin argineef jechuudha. Akkasumas immoo gaaffilee garaagaraa yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Anis immoo karaa naaf danda'ameetiin hamma naaf danda'amee fi wanta nuti kootii fayyadamu dhugaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf chaanaaliiwwan garaagaraa nan ilaala yookaan nan hordofaa yoon wanta barsiifamu sana fayyadamuudhaaf haadhiyyuu
ijoolleen maal jedhu koomentiirratti yeroo barreessanii ankoo rifeensi koo akkas ta'e ankoo buqqa'e ankoo hojjete ankoo narraa dhume maal jedhanii gaafsan barreessanii warra abbaa chaayinaalee sun immoo ati fayyadamtan akkasii fayyadame qibaatii akkasii fayyadame ati akkasii fayyadame isa kana fayyadame achitti linkii isaa maal jedhanii wanta garaagaraa haasa'uu jechuudha. Inni kun immoo nuuf miidhaa malee faayidaa nuuf hin qabu. Kanaaf gaba jettanii ragaa jettanii mana keessatti yoo hojjetattanii waan tokkorra dhaabbattanii yoo adda baafattanii fakkeenyaaf qibaatii kana kan fayyadamtan yoo ta'e yeroo itti kennitanii ilaaluu qabdu. Sin fayyadamoo sin fayyadu. Har'a kana fayyadamtanii bor kana fayyadamtanii sana yoo fayyadamtanii faayidaan illee miidhaan illee eessa akka jiru osoo hin beekin ofii keessanis rifeensa keessan dhawaa karaa tokkommoo maallaqa keessanis hin dalaatii qisaasaa deemaa jechuudha. Kanaaf gaaffii keessan har'aa haala kanaatiin waan isiniif deebisin natti fakkaata. Dogoggora jiruuf ammallee koomentii irratti akkasiin na sirreessitan abdiin qaba. Dhagahumaatti waan wajjin turtaniif galatooma. Akkasuma gaaffii jiru laayik gochuu hin dagatinaa. Isin kun amaleeffannaa isiniif fakkaatu. Akkasumallee sabiskiraaybii hin goone immoo sabiskiraaybii gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'aatii nu jajjabeessaa isiniif hin jedha. Bakka jirtanitti nagaan jaalalli tokko waan hunduma keessaniif haa baay'atu qaaliiwwan koo nagaan turaaf ta'u.